ilkaan koommoo nan buqqifadhe. Iddoon dumaatti argamuuf hin dhiphatiin. Iddoo argamuu qabdutti immoo bu'aa qabeessa ta'e argame. Warri dubbachuu caala dhaggeeffachuu jaallatan waan dubbatan caala waan beekan baay'ee qabu. Ani garuu akka kootti tasgabbaa'uutu gaarii natti fakkaata. Anaan garuu kan na dhibu gargaarsa harka Waaqayyooti. Maaliif jettee yaadii garuu waa'ee Phexros yaadattaa garuu Phexros boru ganama du'a jedhamee utuu eegamuu Waaqayyo du'a dursee gidduu galeef. Dhugaadhuma jetteem kun dinqiidha. Ergaa kanarra dhaabbadhee ani kanas siniin jedhu amma jalqabee salphinni akkasitti dhiyaate mataa qabatanii yaadeemuun akkasitti dhiyaate ela na dhaggeeffadhu. Harki Waaqayyo gidduu siif galeera. Ooluun siif haa ta'u humna dhiiga olichaatiin. Ani yemmuun taa'ee yaadu namni durii jechuu gooti. Walii yaafata, wal gaggaafatas, wajjiniinis Waaqa isaa kadhachaa yeroo argatus waliin soorachaa wal danda'eet wajjin jiraachaa ture. Namni inni durii moo waliif liqeessee bara waliin ba'a. Yoo rakkoon itti dhufes waliif birmatee waliif dhaabatee utubaa waliif ta'a. Namni nammaa garuu qofaa isaa nyaachuuf boolla waliif qotee du'atti wallaata. Garaan waliif hin laafu, garaan walitti jabaata. Akkasumaan dhaloonni ammaa yeroo obboleessi isaa duudhaaf deemu jabaadhu jedhee du'atti jajjabeessa. Gaafa inni tokko biraa kufu inni tokko immoo dhaabatee kolfa. Dhaloota jireenya dhiisee, dhaloota ulfina dhiisee salphinaaf harka raasudha. Gaaffii wayii isinis nan gaafadhaa, ofii koos nan gaafadha. Kun amma yoomiitti? Yaa Waaqayyo araarri kee nu warra xixiqqoofis isaan warra guguddaafis nuuf haa ta'u. Nagaan Waaqayyo isinii haa baay'atu. Akkam jirtu maatii Gooftaa? Waaqayyo jaalala akka ta'e wal jaalachuu keenyan jaalata. Namni garuu maalii wal jibbaa? Seexanatu itti gale. Jibba seexanaati. Isa jibba ta'e hojii seexana isaati. Hojii Waaqayyo hojjedha. Waaqayyo immoo isinii haa gargaaru. Bara watwaatamaa namni keen baatamaa bara himaatamaa nuti waaman jiraatamaa bara hirmii hamtuu bara namaa gamtuu bara booddee teellaa kanaa situ keellaa namaa banaa. Ilkaan koon buqqifadhe baga guddatte naan jedha. Akkam nagaa keessanii araarri Waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Karaan dhibooftuun qoraattiidhaan cufamaadha. Karaan nama qajeelaa qabuu garuu gufuu hin qabu. Dhibooftuun ta'een karaa si jalaa cufama. Fakkeenya 15 lakkoofsa 19 irraa dubbifadhaa. Haraara argadhaa. Kadhannaaf yeroo qabaadhu. Kadhannaan humna dadhabaati waan ta'eef dhibaa'ummaan garuu abdii namaa mucuceessa. Namni Waaqayyoon kadhatu tulluu milkaa'inaa yaabbata. Kadhannaan balaa dachee kanarra fiigu hundumarraa nama oolcha. Ooluun siif haa ta'u maqaa Yesuusiin. Hin kadhanna. Yaa Waaqayyoo barri gaarii fi jireenyi gaarii si harka jira. Gaddaabboocha hamaa nurraa kaasiti jireenyaan nu eebbisi.